Wamara Odufi Odeeffannoo waqtaawaa Wala addunyaa keenya waan mara qabu Wamara isinii keenya Wamara Dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan akkam bultan OBN FM Finfinnee 92 irraa ganama keessaa akka ta'e jira. Qophii waamaraa keenya kan ganama mudtaa jalqabeeti kan jiru. Qophii waamaraa keenya guyyaa rantanaa kana keessatti akkuma yeroo hundaatu dhimmoota garaagaraa qaban istuudiyootti argamneeti kan jirru. Qophii waamaraa irraa dursuudhaan Faisal Adamisiin faanaan jira. Qophii waamaraa keenya irraa kan eegalu oduu gaafsaa kanaaf qabannee dursineeti. Qoreen dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa caffee Oromiyaa hawaasa godina Booranaa aanaa dirree hojii mari'ate. Mariin kun dhimmoota nageenyaa mana murtii aadaa buusaa gonofaa gaachana sirnaa tajaajila lammummaa misooma qusannaa barnoota carraa hojii dargaggoota godaan seeraan alaa fi itti fayyadama miidiyaa fa'aa irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsame. Godinichatti wayitaa hongee murtee tureetti mootummaan deeggarsa barbaachisaa gochuun hawaasi dandamachiisu isaatiif hawaasni godinichaa galateeffatee jira. Gabiraatiin rakkoowwan bulchiinsa gaarii fi misoomaan jiru kanneen akka rakkoo bishaan dhugaatii hanqina waliin gahinsa ibsaa neetworkii daandii hanqina qorichaa mana murtii fi hanqina meeshaalee barnootaa fi barsiisota akka isaanii furamu gaafatanii jiru. Walitti qabduun qoree dhaabbii dhimmoo dubartootaaf hawaasummaa caffee Oromiyaa aadde Mastaawot Fayyisaa gaafilee hawaasni gaafate waan sadarkaa godinaa fi aanaaleetti deebi'uu qaban akka furamaniif kallattii qaawun gaafilee sadarkaa naannoo fi federaalatti ilaallatu immoo qaama dhimmi ilaallatu wajjin kan mari'atamu akka ta'e himan. Qoreen dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa jiraattota godina Harargeebaa aanaa Gooroo guutuu wajjin mari'ate. Maricha jiraattonni aanichaa jiraamanas hojiilee misooma rakkoo keessa isaan baasee hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Pirojektoota misoomaa humnaa aanaa ol ta'an immoo mootummaan akka isaanii furu gaafatanii jiru. Keessattuu misooma daandii pirojektii jallisii oomisha isaanii guddisuudhaaf gabatti baafachuuf akka isaan barbaachisu himan. Walitti qabaan qoree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqomaa mootummaan qormaata keessa taa'uun hojiilee misoomaa fayyadamuun uummataa mirkaneessan danuu hojjechaa jiraachuu himuun gaafiin hawaasaa dura duubaan deebii akka argatuuf qaama dhimmi ilaallatu wajjin kan hojjetan akka ta'e himan. Garaagarummaa raawwii fi hanqina sagantaa maatii guutuu mul'atee dhiphisuudhaaf kan hojjetamu ta'uu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee himan. Waltajjiin gamaagama raawwii hojii sagantaa maatii guutuu sadarkaa biyyaalessaa magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamee jira. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaa pirezidaantoonni naannolee ministeeronni fi ogeeyyiin damichi gamaagamicha irratti hirmaatanii jiru. Mootummaan hiyyummaa hir'isuudhaaf ce'umsa damee qonnaa irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaa himan. Raawwiin waggaa tokkoo fi walakkaa keessatti argame jajjabeessa ta'uu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsanii jiru. Garaagarummaa raawwii fi hanqina sagantaa maatii guutuu mul'ate dhiphisuudhaaf ministeerri qonnaa xiyyeeffannoo guddaa itti kenneen hojjechaa jiraachuu Dr. Girmaan kaasan. Itoophiyaa fi Ingiliz dameewwan dursa kennanii fi tarsiimoo waartii walta'iinsa qaban daran cimsuuf itti fufuuf waliigaltee irra ga'an. Jilli ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen durfamu walgahii dhaabbata maallaqaa addunyaa fi baankii addunyaa gaggeeffamaa jiruun maddeetti ministeera itti aanaa misooma Afrikaa Ingiliz Andrew Michel wajjin mari'atan. Marii isaaniitiin dhimma diinagdee Itoophiyaa irratti kan mari'atan yoo ta'u diinagdeen Itoophiyaa dhiibbaa keessaa fi alaa dandamatee haala itti fufuu danda'u. Ingiliz Itoophiyaatti investimentii irratti bobba'uudhaaf fedhii qabdu akkasumas walta'iinsaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa deeggarsa godhuu haala danda'amu irratti mari'atanii jiru. Andrew Michel biyyi isaanii deeggarsa barbaachisu hunda Itoophiyaaf godhuudhaaf kutannoo qabaachuu kan mirkaneessan yoo ta'u ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen gama isaaniitiin Ingiliz Itoophiyaaf deeggarsa addaa hin cinne godhaa jirtuuf dinqisiifatanii jiru. Ingiliz ajandaa deeggarsa namummaa keessummaa fooyya'insa diinagdee bu'uuraalee misoomaa hirmaannaa investimentii damee dhuunfaa godhaa jiraachuu kaasanii jiru. Itoophiyaa dameewwan tarsiimoo fi xiyyeeffannaa addaa dureen kennamuuf irratti walta'iinsi jiru daran cimsuudhaaf waliigaltee irra ga'uu ragaan Ameerikaatti imbaasii Itoophiyaa irraa argamee ni mul'isa. Ejensiin humna annisaa haaromfamaa idil addunyaa carraaqqii Itoophiyaan biyyoota naannoo ishii humna annisaa haaromfamaa walitti hidhuudhaaf gootu kan dinqisiifatamu akka ta'e ibse. Yaa'in ejensii humna annisaa haaromfamaa addunyaa magaalaa Abu Dhabii taa'amee jira. Yaa'icha irratti ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaa fi Imireetota Araba Gamtoomanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Omar Hussein hirmaatanii jiru. Yaa'icha irratti Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaan Itoophiyaan humna annisaa haaromfamaa cimsuuf imaammata mootummaa fi dhuunfaa hojiirra oolchuun piroojeektiiwwan humna aduu qilleensaa fi
humna hurkaa hojiirra oolchaa jiraachuu himanii jiru. Bu'uuruma kanaa Itoophiyaan biyyoota Afrikaatti bara faranjoota 2030tti dhaqqabiinsa dhiyeessii annisaa guddisuudhaaf guutumaa guutuu milkeessuudhaaf hojjechaa akka jirtu dubbatan. Ejeensiin humna annisaa haaromfamaa idil addunyaa gamasaan carraaqqiin Itoophiyaan biyyoota naannoo isii humna annisaa kanaan walitti dhuuf hojjechaa jirtu kan dinqisiifatamu akka ta'e waltajjii irratti himan. Marsa daffaan lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo keessa turan 1,190 gara biyyaa deebi'uun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa lammiileen deebi'an hunduu dhiirota yoo ta'an kanneen keessaa 7 guddattoota umriin isaanii waggaa 15 gadi akka ta'e ibsame. Lammiileen kunneen wayita buufata xayyaara idil addunyaa boolee gaan deeggarsaa fi kunuunsa barbaachisu godhuu fi hojii maatii waliin qunnamsuu kan hojjetamu akka ta'e ibsame. Ebla 4 bara 2016 eegalee hojii lammiilee gara biyyaa deebisu hojjetameen hanga ammaatti lammiileen 6,600 ol deebi'uu ibsuu ragaan ministeera dhimma dubartootaaf hawaasummaa irraa arganne ni mul'isa. Naannoo Harriitti namoonni beekamtii teeleetiin ala sararoota bilbilaa fayyadamaa turan to'atama poolisiin beekse. Naannoo Harrii aanaa Jeeneelaatti namoonni 4 beekamtii teeleen ala sararoota bilbilaa fayyadamaa turan meeshaalee itti tajaajilamaa turan waliin to'atamuu itti gaafatamaa waajjira poolisii aanichaa Koomaandar Maftuu Khadiir himan. Shakkamtoonni kunneen namoota dhuunfaa kafaltii olaanaa kafalchiisuun gara biyya alaatti bilbilsiisuun karaa seeraan alaan faayidaa hin malle argachaa kan turan akka ta'e poolisiin naannichaa ibse. Maashinii bilbilaa abbaan anteenaa seeraan alaa gara biyya keessaa galee siim kaardoonni hedduun moobaayilonni sanduuqni waayifaayi keebiloota baay'ee dabalatee meeshaaleen tajaajila bilbilaaf oolan baay'een namoota kanaa wajjiin qabamuu isaaniitii poolisiin naannoo Harrii kan ibse. Magaalaa Hoolotaatti lafa namoota hin malleef qabamee ture dargaggoota irratti gurmeessuun qamadiin misoomaa jiruun haala gaariitti akka argamu bulchiinsi magaalaa Hoolotaa beekse. Bakka buutonni hawaasa magaalichaa hojiilee misooma qonna magaalaa daawwatanii jiru. Magaalaa Hoolotaatti lafa namoota hin malleef qabamee waggoota hedduudhaaf misoomalee ture harkaa fuudhuun dargaggoota waldaan gurmaaniif dabarsuufiin jiraattota magaalichaa lafa qonnaa qaban deeggaruun qamadiin misoomaa jiraachuu kan ibsamedha. Dargaggoonni hojii kanarratti hirmaatanis deeggarsa argataniin hojjetanii milkaa'aa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u carraa kana magaalichi qabuun kallattii taa'ee milkeessuudhaaf ciminaan hojjetamaa jiraachuun kantiibaan magaalaa Hoolotaa obbo Ishetuu Baqqala himan. Naannoo Harriitti barana sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu miliyoona 2,500 dhaabuuf qophaa'aa jiraachuu pireezidaantiin itti aantuu fi hooggantuun biiroo qonnaa naannichaa aadde Roozaa Umar ibsan. Biqiltuun naannichatti barana dhaabatu keessaa miliyoonni 1,700 kanneen nyaataaf oolan akka ta'e aadde Roozaan kaasanii jiru. Kunis misooma dhangaa guutuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf keessatti gumaacha guddaa qabaachuun aadde Roozaa Umar himan. Baankiin daldala Itoophiyaa maallaqa seeraan ala jalaa fudhatamee ture keessaa harka 96.3 deeffachuu akka danda'e beekse. Baankichi rakkoo siistamaa kanaan dura isa mudate karaa seeraan alaan birrii miliyoona 800.4 fudhatame keessaa birrii miliyoona 700 fi miliyoona 71.1 deebisisuu akka danda'e baankichi ibsee jira. Kanaaf harka 3.7 hojiin deebisuu cimee hojjetamaa jiraachuu ragaan baankii daldala Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa. Guyyaan dachee sadarkaa idil addunyaatti har'ama duree plant versus plastic jedhuun biyyoota dachee irra jiran maratti xiyyeeffatamee oolu akka ta'e ibsamee jira. Guyyaan kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1970 irraa eegalee eebla 22 miidhaa dachee irra gama garagaraan ga'u ittisuudhaaf hubannoo hawaasaa addunyaa gabbisuudhaaf kan kabajamu akka ta'e ibsamee jira. Kabajni guyyaa dachee baranaas mata duree pilaaneetii fi pilaastikii jedhuun kan filatameefis yaaddoo fi miidhaa gama balfa pilaastikaa ga'aa jiru yaaddeessaa ta'uuf kan qolachuudhaaf waan hojjetamuuf qaburratti ergaa akeekuuf ta'uun ibsamee jira. Guyyaan kun biyyoota addunyaa 193 hawaasa biliyoonaan lakkaa'aman yaadatamee kan oolu akka ta'e himamee jira. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2040tti oomishaa fi itti fayyadama pilaastikaa harka 60 oliin hir'isuudhaaf horofamee hojjetamaa jiraachuun himameeti jira. Dorgommii maaraatoonii London atleet Qananiisaa Baqqalee fi atleet Tigistaa Asaffaa lammaffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Dorgommii maaraatoonii 44ffaa Ingilaand Londonitti kaleessa geeffameen atleet Qananiisaa Baqqalee fi atleet Tigistaa Asaffaa lammaffaa bahuudhaan kan xumuranii jiru. Dorgommii maaraatoonii dubartoota atleetii Keeniyaa Piriichiip Jichaar takkaffaa yoo baatu Tigistaa Asaffaan immoo lammaffaan xumurtee jirti. Dorgommii maaraatoonii dhiiraan immoo atleetii Qananiisaa Baqqalee lammaffaa yoo ta'u atleetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutiisoon Muniyuun tokkoffaadhaan dorgommicha goolabeeti jira.
ዋንጫ FA Cup England walakkaa xumuraa istaadiyeemii Wembley Manchester United fi Coventry City waliin morkii godhee Manchester United rukuttaa adabbiitiin injifachuudhaan xumuraaf dhaqqabuu danda'ee jira. Kilaboonni lachuu sa'aatii dilee fi daqiiqaa dabalataa isaaniif kenname goolii 3 qixaan xumuruu isaaniitti aaneetiin gara rukuttaa adabbii peenaalitii kan imalan. Kanaanis Manchester United rukuttaa adabbiitiin 4-2 injifachuun waggoota lamaaf walitti aansuun xumuraaf ga'uu danda'ee jira. Taphni waancaa kilaboota magaalaa tokkoo Manchester City fi United kan walitti fiduun darbiin Manchuuniyaa guyyootaan booda kan gaggeeffamu akka ta'e ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama wixataati kan dhugaawsaa kanaaf qabannee amma kallattumaan gara oduu balballoomii tokko tokkoon ilaallu dabarra. Waldaan Intarpiranii Shaggar yaa'ii afuraffaa ta'een dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo adda addaa dabarsee jira. Yaa'ii kana irratti pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas argamanii jiru. Girmaa Hundee dabalata qaba. Waldaan Intarpiranii Shaggar yaa'ii waggaa arfaffaa magaalaa Finfinneetti gaggeesseera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldichi waggoottan arfan darbanitti hubannoo intarpirinaraa cimsuu irratti hojiin hojjetee gaarii ta'us haala yeroon barbaaduun kana caala hojjechuu akka qabu dubbataniiru. Biyyattiin qabeenya hedduu qabaachuu kan ibsan pireezidaanti Shimallis intarpirinaroota qabeenya uumamaa jiru misoomsuun gara dinagdeetti jijjiiran horachaa deemuun akka barbaachisu himaniiru. Qabeenya bal'aa qabna, bishaan qabna, biyyee qabna, albuudan beekamne hedduutu Oromiyaa keessa jira. Baay'ee iddoo tarsiimaa ta'e jira. Kanatti gargaaramuu dhabna. Kanaafuu kana keessaa karaan itti baanu karaa biraan jiru. Karaan itti baanu xiyyeeffannee waan qabnu hubannee isa giddu galeessa godhannee rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf karaa intarpirinaaraal ta'een dubbii jiru jijjiirudha. Mootummaan keenya mootummaa intarpirinaaraal ta'utu irra jiraata. Namni keenya intarpirinaaraal ta'utu irra jiraata. At all level qabeenya dhugaa weelzii kireet goonee dhalootatti dabarsuudhaaf iyyummaa kan hundee irraa buqqisuudhaaf intarpirinaroota miiliyoonotaan horachaa deemutu nurraa eegama. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis barattaanutti daldaltootaa fi dameewwan garaagaraa irratti leenjii hubannoo intarpirinaroota cimsuu kan kennamu akka ta'ee fi waldichi kana caala cimeef qopheessuu akka qabus eeraniiru. Waggoottan darban daldaltoonni Oromiyaa keessatti registered ta'anii hojjechaa turan akka waliigalaatti waggaa 5 dura naannoo nama 200 ture. Amma daldaltoonni Oromiyaa keessatti galmaanii taaksii kaffalaa hojjetan nama 200 ol darbee jira in 5 years. Jarri kun garuu yoo leenjii akkanaatiin otuu cimsinee achi keessaa nama baay'ee baasuu dandeenya. Kontiraaktaroota dargaggoota himaaxarraa gurmaanirraa kaasee kallattii adda addaan keessatti hirmaachifu dabalatee namoota biizinasii adda addaa keessatti qooda fudhatan daballee namoota hotel fi hospitaalitii irratti hojjetan daballee sektara hundarrattiyyuu qonnas daballee nama miiliyoona tokko leenjii kennuudhaaf karoorfamee jira bara 2017. Isa keessattis shaggar intarpirinarshiippiin 50 maal 10 kana lakkaa'uu keessaa ba'ee 100 akka lakkoofsa jalqabdan gabaasa akkasitti akka nuuf dhiyeessitan abdiin qaba. Baankonnis intarpirinaroota cimsuu irratti gahee isaanii bahachuu akka qaban pireezidaanti Shimallis dubbataniiru. Startaappii irratti dargaggoota intarpirinarshiippiidhaan ol dhufan irratti mallaqa gurguddaa oduu hin taane mallaqa xixiqqaa liqeessuudhaan biizinasii baay'ee irratti yoo investi goone nama baay'ee san keessaa potenshaala baay'ee baasuu dandeenya. Kanaafuu isinillee sarara akka xiyyeeffattan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti gaaraantii kennuudhaanis haa ta'u deeggarsa addaa gochuudhaanis haa ta'u kallattii adda addaatiin gahee akka baasumaan mirkaneessuun barbaada. Yaa'icha irratti gabaasni raawwii hojii fi raawwii odiitii akka lakkoofsa Awurooppaa bara hojii 2023 dhiyaachuun miseensota waldichaatiin irratti mari'atameera. Waldichi bara hojichaatti hojiiwumtoota 80,000f leenjii kennuuf karoorfatee hojiiwumtoota 50,200 oliif leenjii kennuun ibsameera. Gama carraa hojii uumuutinis bara 2022 namoota 14,360f carraa hojii uumee ture bara 2023 gara 17,099 ol guddisuu akka danda'ee fi akka waliigalaatti lammiilee 32,800 ta'aniif intarpirinarotaan carraan hojii uumamuu eerameera. Hojiiwumtoonni waldichaan leenji'uun hojii keessa galanis qabeenya birrii biiliyoona 3 ol horachuu akka danda'an pireezidaantiin waldaa intarpirinaraa Shaggar obbo Bulbulaa Tullee ibsaniiru. Startaappii dabalatee warri biizinesi orientidii dabalatee amma sadarkaa amma jirrutti baalaansiin kenna qabeenyi isaan horatan gara 3.4 biliyoon ta'ee jira. I think wanta xiqqoorraa jalqabanii
baay'een isaanii gaafa waggaa 4 dura wanta kana jalqabnu namoonni gariin treeningii leenjii eega kenniniif booda leenjii san irraa ka'anii leenjii san fudhatanii achirraa maal gochuu kan danda'u jedhanii namni gaafa leenjii kana fudhate nama qaxaree nama 2 ga'u hatta nama 200 ga'eera. Dhaloota ilaalama interprenershiipiin qaruuf sagantaa kidprenershiip irratti manneen barnootaa keessatti hojjetamaa akka jirus obbo Bulbulaan himaniiru. Miseensonni waldichaatis waldichi kana caala akka cimuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Humna faayinaansii sagantaa kidprenershiip cimsuuf pilaatfoormiin qophaa'e handhuuraa jedhu waldichaan misoomees ifoomeera. Saganticha irratti interpreneroonni hojii milkaa'aa hojjetan muuxannoo isaanii qoodaniiru. Qaamolee milkaa'ina hojii waldichaatiif tumsaniifis beekamtiin kennameera. Caffee Oromiyaatti qoreen dhaabbii dhimma magaalaa daawwannaa hojiilee inisheetiiviiwwanii fi misoomaa bulchiinsa gaarii magaalaa Sandaafaa bakka gaggeessee jira. Durataan qoree dhaabbii misooma magaalaa obbo Abdulqaadir Hussein hojiilee misoomaa bu'uuraalee tajaajila hawaasaa nageenyaa fi bulchiinsa gaarii magaalattii keessatti hojjetamaa jiran fooyyee qabeessa ta'uu eeranii hanqinaalee mul'atanis furuun fayyadamummaa uummataa caalmatti mirkaneessuun kan barbaachisu akka ta'e dubbatan. Baayiluu Getaachoon dabalata qabu. Qoreen dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee daawwannaa dirree gaggeesseera. Qoreen dhaabbii kun daawwannaa kilaastera lukkuu, oomisha qamadii jallisii bonaa, industirii godoo, kenna tajaajila hospitaalaa, ijaarsa daandii fi bu'uuraalee misoomaa garaa garaa irratti daawwannaa godheera. Daawwannaa qonna qamadii jallisii bonaa irratti gaggeessanis hojiileen inisheetiiviiwwan misooma qonna qamadiitiin hojjetaman tarsiimoo mootummaan gama kanaan qabate milkaa'aa jiraachuu kan agarsiisu ta'uu dura taa'an qoree dhaabbii misooma magaalaa Caffee Oromiyaa obbo Abdulqaadir Hussein dubbatan. Waan qotee bulaan keenya irraa fayyadamuu eegale kun tokkoffaa cimee itti fufuu qaba. Qotee bulaan keenyas cimee kana caalaa babal'ifatee itti deemuu qaba. Carraa jiru hundatti fayyadamee hiyyummaa keessaa bahuu qaba. Caasaan mootummaas waan jalqabe deeggarsa jalqabe kana hanqinoota dhiyeessiidhaan wal qabatanii jiran kana dafee karaa qabsiisee fi qotee bulaan keenya hiyyummaa keessaa bahuudhaaf mul'ata gaariin jira. Mallattoon gaariin mul'ataa jira waan argaa jirru waan ta'eef kun cimee itti fufuu qabaa kan jedhu kaasuu barbaada. Hojiileen inisheetiiviiwwanii fi kaan magaalattii keessatti raawwataman sadarkaa gaariirra kan jiran ta'uu fi hanqinaalee mul'atan irrattis tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamuuf hordoffii fi deeggarsi qoree dhaabbiitiin godhamu fuula durattis cimee kan itti fufu ta'uu miseensotni qoree dhaabbii dhimma misooma magaalaa tokko tokko kan dubbatan. Inisheetiivoota magaalaa keessatti hojjetamaniinis carraa hojii uumuudhaan akkamitti akka fayyadamaa jiran waan bobbaanee dirreerratti agarre keessa hojiin lafatti argaatii jirru fayyadamummaa hawaasaa sadarkaa ittiin mirkaneessaa jiran qabatama gochuun danda'ameera jechuudhaaf. Rakkoolee hawaasummaa, dinagdee fi nageenya magaalattii furuuf hojiilee hedduun bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin kan hojjetaman ta'uu kan dubbatan kantiibaan magaalaa Sandaafaa bakkee Bolamaayyoo Tonkoluu baay'een isaanis milkaa'aniiru kan jedhan. Piroojeektoonni bara kanaan qabamanis baay'een isaanii kan milkaa'an ta'uu dubbatan. Piroojeektoota karoorfanne 19 keessaa bara kana piroojeektiin 17 ni xumurama. Hanga ammaa piroojeektii 10 xumurreerra kan hafe 7 yeroo gabaabaa keessatti ni xumuramu. Daawwannaaf hordoffiin qoree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaas hanqinaalee mul'atan akka hubatanii fi yaadota ka'anis galtee godhachuun jijjiiramaaf akka hojjetan kan isaan gargaaru ta'uu dubbatan. Hojiilee nageenyaa magaalattii mirkaneessuuf hojjetamaniinis hojjetaman kan daawwate qoreen dhaabbii kun hirmaannaa hawaasa magaalattii nageenya isaanii mirkaneeffachuuf taasisanis gaarii ta'uu kan eeran. Hojii to'annoo hordoffii keenya keessatti kan gabaasaan nu ka'aa ture haala hojii nageenya magaalaadhaa qaama raawwachiisaa wajjin yoo qorannu haalli nageenya isaa baay'ee amansiisaa akka ta'e nu ka'aa ture. Isuma kana mirkaneeffachuudhaaf jecha immoo halkaniin kabaane yoo baanu immoo dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa kana keessatti wanti agarre tokkoffaa hubannoon hawaasa nageenya irratti qabu baay'ee olaanaadha. Of kennanii nageenya isaanii eeggachaa akka jiran. Qonnaan bultoonni misooma qamadii jallisii irratti bobba'an jiraattonni magaalattii inisheetiiviiwwan garaa garaa irratti hirmaachaa jiran karoora xiiqii mootummaan baasee hojiirra oolchaa jirurraa fayyadamaa jiraachuu dubbataniiru. Dhuunfaadhaan yeroo hojjechaa jirru sami hundi keenya bakka jireenyuma dhuunfaa keenya jiraanna waan ta'eef ittumaan jiraachuudhaaf hammam akka qabnu hin beeknu. Haa ta'u malee gara egaa walitti dhufneen booda asitti walitti dhufnee egaa gurmoofneen booda ergasii garuu amma
jijjiirama guddaatu jira. Daawwannaa fi hordoffiin koree dhaabbii kanaas bu'aa caalaaf nu kakaasa kan jedhan. Koreen dhaabbii dhimma misooma magaalaa caffee Oromiyaa daawwannaa bu'uuraalee misoomaa irratti gaggeesseen riqichi daandii guddicha magaalaa Finfinnee irra gara kaaba biyyattiitti geessu cabuun rakkoonni qaqqabsiisaa jiru hubachuudhaan hatattamaan suphamuu akka qabu yaada isaanii dhiyeessaniiru. Dabalataanis ijaarsi daandii asfaaltii magaalaa Sandaafa bakkeerraa gara Bishooftuutti geessus addaan cituu isaatiin hawaasni rakkachaa kan jiru ta'uu kan hubatee fi rakkoon kun akka furamu koreen dhaabbii kun gama isaatiin kan carraaqu ta'uu ibseera. Naannoo keenya keessatti hojjetamaa jira. Uummata keenyatti rakkataa jira. Dhiibbaan inni fidaa jiru akka naannoo keenyatti waan ta'eef nutis akka naannootti akka koree dhaabbiittis seektarri naannoo keenyaas irratti xiyyeeffatee hordofee fala argachuu qaba. Koreen dhaabbii kun qaama raawwachiiftuu magaalattii waliin marii gaggeesseen kallattii hojii kaa'uun daawwannaasaa xumureera. kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92.1 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan gara muxataati qophii waamaraa itti fufee jira. Koreen dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi qabeenya namaa caffee Oromiyaa bakka bu'oota hawaasa aanaalee Daallee sadii fi Laloo Qilee waliin magaalaa Laalootti maratee jira. Bakka bu'oonni aanaalee lamaanii rakkoo bishaanii fi daandii akka isaaniif furamu kan gaafatan yoo ta'u akkasumas qaala'insa gatii dhiyeessii qorichaa rakkoo hojii dhabdummaa fi hanqina calla guddiftuu akka isaaniif furamu maricha irratti kaasanii jiru. Nageenya qabuuf qindoomina qaamolee nageenyaan hojii hojjetamaa jiruun tasgabbiin mul'atus guutumaa guutuutti rakkoon nageenyaa furmaata akka argatuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu eegalame cimee akka itti fufuu qabu gaafatanii jiru. Bulchaan aanaa Laaloo Qilee obbo Fayyeraa Ittafaa gaafileen hawaasa irraa ka'uu wal duraa duubaan deebisuuf hojjechaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u nageenya mirkaneessuuf hawaasi tumsee eegalee cimsee akka itti fufu gaafatanii jiru. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi qabeenya namaa caffee Oromiyaa obbo Gabree Urgeessoo nageenyi jiraannaan gaaffii misoomaa hin deebine hin jiru uummanni gurmaa'insa cimsuudhaan nageenya eeggachuu qabu dhaamaniiti jiru. Odumul fakkaatuun koreen dhaabbii dhimma bayyataa fi to'annoo horataalee mootummaa caffee Oromiyaa jiraattota godina Iluu Abbaabur aanaa Bachoo waliin mari'ate. Jiraattonni aanaa Bachoo maricha irratti hirmaatan mootummaa waggoottan sadan darban keessatti damee turizimiin hojjetamaa jiru dinagdee biyyattii mirkaneessuuf abdachiisaa ta'uun eeruun mootummaan akkuma damee turizimiif xiyyeeffannoo kennee qabeenya dilbii uumaan nu badhaasee fincaa soora misoomsee madda dinagdee gochuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Dabalataan rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa Bachoo leeqaa fi aggaaroo deemtaa daandii asfaaltii godina Iluu Abbaaboor kibba lixa Itoophiyaa fi Jimmaan walqunnamsiisuun waadaa galamee ture akkasumas rakkoo neetworkii fi hanqina dhaabbilee fayyaa akka isaaniif furmu gaafatanii jiru. Bulchaan aanaa Bachoo obbo Muhammad Hassan mootummaan gaaffiiwwan hedduuf deebii kennaa jiraachuu himuudhaan ta'us hanqinaalee bu'uuraalee misoomaa humna aanaan furmaata hin arganne irratti bulchiinsa isaanii oliin hojjechuu akka qabu dhaamanii jiru. Kana malees fincaa soora akka misoomuuf humna aanaan daandiin cirrachaa kiiloomeetira 5 kan hojjetame ta'uu eeruudhaan caalmatti misooma dinagdee uummata aanichaastee biyya akka utubuuf xiyyeeffannoo hojjetamuu akka qabu kaasanii jiru. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bayyataa fi to'annoo horataalee mootummaa caffee Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa gaaffiiwwan misoomaa hawaasa biraa kan galtee godhachuun deebii yeroo gabaabaa fi dheeraa kan hojjetamu akka ta'e kaasaniiti jiru. Dhimma bal'inaan qabanneettan ho'i dabaruun nageenya qe'ee keenyaa eeggachuuf gahee keenya baachaa jirra jedhan jiraattonnii fi qaamoleen nageenyaa kutaa magaalaa Manaabbichuu. Uummanni nagaa fi tasgabbii irratti cichee halkanii guyyaa humnoota nageenya isaa waliin ta'ee mirkaneessuuf jiraachuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Shaggar obbo Leenjisaa Joteeti. Jalleessa Bakasaa dabalata qaba. Nageenyi bu'uura waan hundaati. Bu'uuri nageenya ammoo namaa jedhama. Namumatti nageenya kana eeguu fi booressuu keessaa qooda qaba jechuudha. Guddinaa fi misooma biyya tokkootii fi nageenyi waan cufayyuu caala gati qaba. Gatiin nagaa maalumaanuu hin shallagamu. Abjuu boruu guddina nama dhuunfaa irraa eegalee haga misooma biyyaatti abdii fi mul'anni kamuu nagaa malee gonkumaa milkaa'uu hin danda'u jedhan jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Manaabbichuu. Tanaaf nageenya qe'ee keenya eeggachuu fi gahee keenya baachaa jirraa dubbatan. Abbatu tikwata malee namni namaan tiksu. Bu'uuraalee misoomaattis kan adeemsifamuu danda'u nageenyi yoo mirkanaa'e waan ta'eef nageenyi kan kootedhee uummanni halkanii guyyaa tikfachaara. Nageenyi magaala keenya baay'ee tasgabbaa'aadha.
hawaasni hundinuu gahee isaa waan beekuuf jecha jalqaba gareedhaan ijaaramanii waan jiruuf jecha gareedhaan torbeedhaan walitti qabamanii haala isaan keessa jiru waan haaraa fuula haaraa gizii harkanii jechuudha. Ni gabaasanii poolisii fi gaachana sirnaa milishoota waliin ta'anii haala isaanii nageenya isaanii tasgabbeessanii addaan baasanii ni beekanii jechuudha. Nageenyi manaa jalqaba. Namni tokko yoo ofii isaatiin nagaa ta'e nageenya naannoo isaa tiksuu danda'a. Yoo ani nageenya naannoo kanaa ofii kootiif jeeqamaa ta'e ofiifuu of tiksuu hin dandeenya waan ta'eef hawaasa naannoo koo tiksuu hin danda'u. Nageenya kan kooti jedhee mana keenya hawaasni waan jalqabe kana itti fufsiisuu qaban jedha. Kanaaf qindoominni hawaasatii fi qaamolee nageenya bal'aadha gaariidha waan ta'eef haala amma nageenya itti eegamaa jiru kun akkaataa amma jiru kanaan hoggaa cimee ta'uu deeme waan nama jajjabeessuutu jira. Nageenyi jiraachuu baannanii bultiin nama yaaddoon guutamtii kan jedhan immoo ajajaa qajeelcha poolisii kutaa magaala Manabbichuu Komaander Lamma Sabbooqaa nageenya mirkaneessuu fi gurmaa'insa keenya cimsachuutu falaa jedhan. Nageenyi kutaa magaala keenya yeroo kana amansiisaa ta'e sa'aatii kamiyyuu eegumsaa fi hordoffii qaama nageenyatii fi hawaasaa qindoomina jiruun kan to'atamaa jiru ta'uudha haalli jiru. Itti fufeetis gara fuulduraattis ijaaramni kun amma dhumaatti iddoo qaawwi jirus guutumaan guutuu hojjechuudhaaf kutannoon jiru hawaasa keessa hirmaannaan jiru baay'ee nama gammachiisu. Hojii kanaaf humni waloo walii galee haga ammaa hojiin hojjetame hojii baay'ee hawaasa itti gammadee yaadatti kennus waan ta'eef qabatamaan isa mul'atu. Abbaan nagaa fi fayyadamaa guddaan uummata waan ta'eef nageenyi isaa fi qe'eessaa akka mirkanaa'uu fi hojjechuun ga'ee isaa bahachuu qabanii kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya kutaa magaala Manabbichuu Tashooma Hurrisaati. Uummanni keenya uummata nagaa barbaadu, uummanni keenya uummata misooma barbaadu, uummanni keenya qaama nagaasaa booressu immoo hin barbaadu beesikaalii. Maaliif hin barbaadu? Nagaa barbaada. Nagaa isa keessa taa'ee immoo hojii isaa hojjetachuu barbaada uummanni keenya. Kanaaf jecha diina yeroo garaagaraa kutaa magaalaa keenya seenuu barbaadu sana baheet itti iyyee idina ari'achaa ture jira. Nagaasaa mirkaneeffachuudhaaf ijaaramni uummataa kutaa magaalaa keenya keessa yoo laalle fakkeenyaaf ijaarama abbaa ollaa 623 qabna. Dabareedhaan ijaarama sanaan gaggeessitoota qabu abbaa ollaa sana keessatti uummanni suni gaggeessitoota isaaniitiin qindoomanii qaamolee nageenyaa keenya milishoota keenya poolisoota keenya wajjiniin immoo qindoomanii safara isaanii mandara isaanii eeggachaa jiru. Kanarraa ka'anii uummanni keenya bu'aan amma kutaa magaalaa keenya keessatti akka nageenyaatti argame uummanni keenya tasgabbii qaba. Karaa tasgabbii qabaatuun immoo uummanni hojii misoomaa isaa hojjetachaa jira. Nagaa fi nageenya qe'ee keenyatti suuni dirqama keenya ta'uu sirriirra hubanne uummanni bal'aan itti gaafatamummaa isaa sirnaan baachuu qabaa kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaala Shaggar Abbi Leenjisaa Jooteeti. Uummanni bakka jirutti yoo nagaa ofii eegee akeekni murna nageenya booressuuf oolatu kichuutti fashalaa jedhan.